Egaan daawwattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isin biraan gahaadha kan nuti jiru akka isin ittiin bohaartan immoo abdii guddaa qabna nuti illee isin bohaarsuudhaaf egaa inteenye wanta isin gammachiisaa isin bashannansiisaa jedhu tokko lamaan qopheeffannee yeroo hundumaa sanbata duraa sa'aatii kana isin biraan geenya jechuudha amma immoo yeroo nuti itti dabarru yeroo dorgommiiti dorgommichi gaa akkuma kanaan dura yaada baay'eellee nu raachaa jiru karaa yuutuubii keenyaallee yaadi isin nu biraan gahaa jirtanis kan jajjabinaadha waan ta'eef ammallee gamanumaan qophii keenya kanarratti yaadni keessaan nuuf utubaa waan ta'eef yaada keessaa yoo nu laattan isiniin jenna wantoota nuti hojjechuu dandeenyu yookaan immoo yaada kanatu hojjettanii jettanii karaa yuutuubii keenyaa nuuf barreessuu dandeessu jechuudha amma gara dorgommiitti haa dabarru. Egaa dorgommii qabna dorgommiin keenya irraa maal akka ta'e eenyu akka dorgomu gaa daawwattoonni keenya kan barantaa ittiin himnu daawwattoonni keenya yoo nu eegan dorgommichi maal akka ta'e eenyu akka dorgomu immoo baruu danda'u kanaaf gara dorgommii sanaatti dabarra turtiin keessan amma yoo nu faana ta'u turtii gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa kan isin daawwachaa jirtan qophii Bohaartii maatii egaa qophii Bohaartii maatii yeroo ammaa kana immoo yeroo wal dorgommii irra geenye jira. Egaa wal dorgommiin keenya guyyaa har'aa kan mallattoodhaan walitti argisiisanidha. Akkuma nu agartan qophoofnee jira. Anaaf Biinii Salaamiidhaaf Daagiin immoo qophaa'anii jiru jechuudha. Biinii immoo namni. Egaa abbaa moo walumaan ilaallaa turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii. Sungguh. Bineensa nama nyaachuuf ka'e. Seetan. Egaa argataniiru. Yeroo dhumaa irra dabaa fayyadama. Yeroo dhumaa jira. Yeroon keessan dhumeera jechuudha. Dhameera waan ta'eef nu yaaduu dandeenya. Abbaa Gadaa. Mallayyoo. Qeesii. Pastel. Sirriitti naan deebiinsa Doonaald Tiraamp ture. Rifeensa isaa fi hurbuu isaaniitti na yaadsiisa. Egaa argachuu dandeenya. Gaaffii cimaadha. Gara gaaffii sattaanitti dabarra. Fannoo Yesus. Yesus Kristus. Baay'ee gaariidha. Bileeni Xiyyaan Daakoo Allaattii. Laptop. Gaaffii salphaadha kun egaa. Gaaffii salphaadha. Tole gaaffii itti dabarra. Buku isheettiin toshan. Qodaatti muddeen toshan. Yeroo nuuf ilaalamu. Maal ture? Egaa amma danda'u seera.
buddeen tolchu. Daabboo. Cororsaa. Gamon dandoo biiriitti seera. Tole. Moone jenneerra siluma. Chiqilee? Sirriitti ilaalleetta gaafficha. Waa bishaan daakuu? Qurxummii? Irra deebiin. Daakiyyee? Yeroon keenya dhumeera. Kaggaaroo. Egaa 3-2 durfamaa irraa abbiin. Amma carraan keenya waan ta'eef muuna. Indaanqoo. Daakiyyee. Korma. Yeroo keessa dhumaara. Dhumeera. Siin sabni masa. Salolee. Nice. Gogorri. Daakiyyee. Baru Ucin dago ture. Akkas deessa agarsiisee ture. Pasta? Tole. Nama gurri isaan nagin jaarsa. Walaawaltuu waa namatti himu araara dhiifama eebbifami waaqa isee eebbisu Dhumeera. waaqa isee eebbisu bokkaa Dhumeera kan. Ergamoota. Tapi congkenya. Egaan yeroo dorgommii bareedaadha kan ture. Kan ajaa'ibaadha. Adabbiin isaallee ulfaataa ta'es. Isa mootiif egaa carraa gaarii jenneerra. Talaas kanumadha. Egaa daawwattoota keenya qophiin nuti har'aaf qopheeffannee isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture. Qopheessitoonni qophii kanaa Gammachuu Misaakee fi An Salaam Salamoon akkasumas ogeessota kaameeraa keenya Abdii Qalbeessaa fi Sooressaa Cimdeessaa waliin ta'uudhaanidha. Qophiin kana akkas bareechinee isin biraan kan geenye torbee immoo qophii bohaartii birootii walagarra jechuudha. Torbeen kun kan nagaa, kan jaalalaa fi kan waan isinitti yaaddan fiixaan isiniif ba'u isiniif haa ta'u isiniin jenna. Torbee nagaa isiniif haa ta'u.